بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم. وروني خيري وللرادة فتاجروا درسي واهي تربية إلماني كيس جرجة إن شاء الله تعالى. الرجنان إيقال لي داسين دور اللي ديمات مكتورة درسين تني واني سين الرادو بطوان إلماني الرادو بطي جورا ilmaan maal akka isiin taate mee eessarraa akka itti seena muhaasoon isii hin eegalla jechuun inshaallahu ta'ala. Wanni ilmaanii kun yoo akkana laalan xiqqaadhaa keessi isaa immoo achi fagaata. Namni cuftinuu ilmaanirraa hin hafu wayita waa'ee isii irraa dubbatan waan akkanaattu ilmaan qajeelcha waan akkana ilmaan balleessa yoo jedhan osoo nyaataa jiraatee illee mee badaanii dhageeffadha mucaa kiyya kana dadhabe. Mucayyoo tiyya tana dadhabee jira. Onneedha wanni samaraa qalbiitii beektaati isiin tuni namuu raafuu hin danda'u. Saniifuu mee haga silaa mijjaahuun irraa walii yaadachiifna jechuudha inshaallahu ta'ala. Al-awlaadu nicmatu min Allaahi wa hibatu minhu jedhan. Dura takka jenneetiin ilmaan tuni maal inni isiin awlaada wanni jedhan kuni maal inni homa akkanuma nama argamu tokko moo waan kennama isii kanarratti waa faaruu wahii jiru moo ilmaanuma wanni jedhamu kunu dura maal inni al-awlaadu ilmaan tun ijoollee argatan tun nicmatun nicma qananii min Allaahi rabbi irraa taate nicmaa rabbi irraa taate tokkoffa akka isin nicmaa taate beekuu qabnaa jechuudha. Qananii namni gariin yoo ilmaan itti argamte yoo ilmaan argateetiin hin jedhe hin yaaddaa waan adda addaa keessa seena mashaqqaa adda addaattu isa qabata. Ni'imaadhaayyuu wanni qananiidhaayyuu waytuma rabbiin ilmaan sii kennee ilmoo takka sii kennee lama sii kennee akkasii baay'attee ni'imaadhaan rabbiin si eegaleetiin hin jira. Wahibatu minhu kennaa isarraa taate ammallee kennaa isarraa taate hibaa wanni jedhamu هي العطية بغير عوض جران كنا بكوابوس ملت دو بركتين ما كنا منتو ilmaan tuni kanaafuyyuu kennaa rabbi irraa namaaf taate takka kennaa rabbi irraa namaaf taate takka kennaa rabbi irraa taate waan guddaa keessa jira kabajaa guddatuu keessatti jira jechuudha. Ni'imaadhaallee isiin qananiille rabbiin si qananiisuuf ilmaan siif kenna. Ni'imaa ilmaanii warra ilmaan hin qabne turra beeka. Ni'imaa ilmaanii waan ilmaan qabdu warra ilmaan hin qabne tuyyuu haga isiin mi'ooytu haga isiin faayidii qabdu haga isiin kabajaa qabdu warra ilmaan hin argatinii tuyyuu kiiloo isii yookiin miizaana isii irra beekaa jechuudha. Warri argate kuni warri rabbiin ilmaan kenneef kuni waan isii qallabuu fi mashaqqaa isii waan uffataa fi barsiisuu fi waan adda addaa waan cinqu kana itti dhagahama malee gara isiin qananii ta'uu kana hedduu irraa itti mul'atu. Maaliif hoyyoo ilmaan yoo argateetti ni jedhe namni dura maatummaan kun jaarsumaaf jaartiin kun huyyuu jiruun isaanii walitti mi'ooyti waliin mi'ooyti wal dhagahan. Faayidii wahii irra jirraa waliin jedhan yoo wal daddarbanillee quuxotu hedduutu jira. Faayidii guddaa hedduu nu jira walirraa bu'aa argannee faayidii hedduu kenna jira jedhaniitiin ilmoo hedduu jirtu kanarratti warriin kunillee walii quuxahaa faayidaa walirraa arganne daraaratu hedduu nu jira jedhan. Ni'imaa guddaadha argamuun isii duratti jechuudha takka jenneetiin argamuu isii irratti iyyuu namni faallaa deemuu hin barbaachisu. Argamtee maal isii nyaachisa jedheetiin hin cinqamuu hin barbaachisu. Maal isii uffisa jedheetiin hin cinqamuu hin barbaachisu. Akkam isii godhaani tiyyaafuyyuu miskiinummaa keessaan baane ammallee yoo dhalatte jedhee kanaaf yaaduun isarra hin jiraatu. Wamaa min daabbaatin fil ardi illaa cala Allaahi rizquhaa. Waan duuba argiteetiin miila kanaan kottee afraniin lafarratti hiratu kanarraa rizqiin isaa rabbi irratti taatu malee hin hafnee jedhan. Fedhannaan ofirra kaahee dirqama osoo namni irra kaa'uun ta'initti rabbiin gaafa duraa lubbuu tana wayita uumu ofirratti sabachiise waan nyaachisuuf waan obaasuuf wanni cuftinuyyoo isarra jirtii jechuudha.
وان كان كيسا تانو فرتك أبي ربين تإمو سبب هذا في أبا اتقولي تجرا دلقان الماني سبب هذا في أبا أكجر كرا غير قبسيسان كدما إساني تربية إساني أكا قجلت تاني في سبب قد إيجا ترزق إمو ربين وفر ركاهي أنمتو كنالي غاف درا موسن تأبلو اللي تمجايو اللي تديرا اللي تمجا ديراتي وتمجا انتلال اللي أدوما أدى والحادة برتوما اللي كيت أنتاني بيت رزق إنمي تو أددا نما غري حالو مسال قد ربين تو أتقبل لسا نما غري اتقبسا كان ابسو اللي حكمة وفيتي في تقبسا كاتبال لسو اللي حكمة را في تقبل لسا جورا كان غدو اتقاتي كان غدو ربين سابيوكين جالة فربين كان اتقبل لسا كان اتندرسو انبلسو يوكين اتندقسو حكمة كيسات تجراجة چودا والا ليتن كاني بلسي كاني تربسو في إسات دو بارجتاتن نرابيك ربين حكومة دلقا أولا ساني جا چودا دورات أكاسيت علمو ويتيسين ورقمتاتن جت الحمد لله تجچو قمنا نعمة رب الراتات جچودا كنا رب الراتات جچودا نمني كنا مبني آدم تنا يو إبلو كناتي سيف كنجد إولي كنة وانا كسيسا نمني قلبي قمتشوتين فرطا فولا يتنقورو فران ديبس وانمتو تيادو كنما بني آدمويو كنن خالق عمل هي جبدو آجة وان جبدو دا سنيفو دورا درسيسا نكسب بيكو برباچي ساجة namoonni gariin osoo qiimaa isiin beekin ilmoo yoo isin argamteetiin hin jedhamte nama waan birootitti itti yaaduu jira nama gara birootitti jecha yookiin waan garagaraa rakkoo adda addaa itti yaaduu jira jechuudha wanni suni akkamii argamtee fi rabbiin wayita waan kana namaaf kennu maaliif kenne kennaan tun hagam miizaanni si hagam gahaa wallaalurraa karaa san deemuun argamaa jechuudha gaafuma dura rabbi ilmoo namaa kennu namni أنني قدو نما كنّي جراجة السنابين وجدي ربين ويتا إلمان نما كنّو تنا كيستي أدى قولي غريدو برقتاتنين إلمان إيراي تكنّي غري إلمان شمراني تكنّي غري تنكنّي مشينا قولي قسمة تنبسيتنين جد أكما سورة شورة كيستي تربين الرادو بطو لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير لله ملك السماوات رب ما افتها راجل موتما سمي تربانيتي في والأرض لشيك يزاتي اسما افتها راجل اسما فكا قرم راجل شودا كبيري فكا قرمني يخلق ما يشاء يخلق ربين نؤم ما يشاء وانفر نؤم ربيني يهب لمن يشاء يهب جتشن نكنا جتشو لمن يشاء واباه في فر نكنا إناثا إنجي أولي دبرا كنا شمران إجي أولي دبرا كنا في أباه في فر أباه في فر إجي أولي ما دبراتنا إتكنا فدنا إساتين وفما فرئتنين بكا غريتي بكا كانت نمي غريم ما جربيتا yoo jaartiin isaa tuni intala qofa kadeetu taate akka waan isiin intala tana garaa of keette akka waan taayitaan kuni ka isii tahee isii daddarbuu fi haasawaa fi waan adda addaatiin isitti eegala ajaa'iba bar xiinxallaa dhabarraayi bishaan kun eenyurraa gad dhufe dura mataa duraa eenyurraa argame eenyu garaa isii keessatti argamsiisa isaa miti ofiifuyyuu yoo bishaan duuba argiteetiniin kuni ka intalaa ka ta'u taate akka waan isiin duuba argiteetiniin intala tana garaa keessa of uumtee argama kana yookiin adeemsa kana isitti deebiseetiniin isii tuuffata dubbiin irraa fago wanni osoma ka namni illee ka ofii waan kana dalagatu taate ka mijjeeffatu taate ka waan kana taayitaa itti qabaatu taate isa silaa namni komatanu maa eenyu bishaan kan argamsiisa bishaan kana ka argamsiisa isa maarre badala silaa
ati bishaan kee gara dhiiraatitti jijjiiramuu dhabe jedhameetiin isaan dubbatamu inni immoo taayitaa itti qabaa fi isii olii gadda darba beeyta mana keessa. Wanni akki sun hin danda'amu. Inni illee taayitaa ittiin qabu. Isiilleen taayitaa ittiin qabdu. Uummanni kun ilachuunuyyuu waan rabbiin nuu qoode jechuu malee waan situ duuba argiteettiin hin abboo. Wama takka waan faayidii qabu wahii baataa turte seyaa jedhaan yoo isin intala deette. Waan akkanaa seyaa bara jedhaan isinuu hin beektu iyyuu tawfiitiifuu sabaattu maal godhaa yoo isii qomata miskiina duuba argiteettiin ba'aanuu dhukkeen irraa ka'eettiin akkana cinqamte. Maal godhaa isii irraa komata. Isaayyuu silaa ka komatan. Maa bishaan dhiiratti jijjiiramuudha bishaan kee isii komattoofate. Na'am dubbiin karaa san yoo deeman isatti rakkoon gadi deema. Gara isaatti tatarkaan fiinuyyuu. Laakiin warri kun lachinuyyuu taayitaan qabu. Amriin warra kana lachin harka iyyuu hin jiru rabbi harka jiraa jechuudha. Rabbi harka jira sanachitti beekuu qabnaa. Waan kanaaf namni wal daddarbu tokko keessa hin jiru jechuudha. Ammallee karaa kana yoo deeme namni waan birootiin rabbiin nama mukura. Waan rabbiin namaa kenne takka irratti shakkaruu malee faallaa sanii deemanii situ laaftuudha situ akkana jechuun hin danda'amu. Ni'imaa rabbiin namaa kenne takka yoo isii irratti shakkaran tabiroo gadi dhufti. In shakartum la'aziidannakum wala in kafartum inna adhaabii lashadiid. Ni'imaa ta'ini namaa kenne sanitti shakkaranii galata itti galfatanii tabiroollee akka rabbiin namaa dabalu kadhatan itti maxxansaniitiin. Akkuma shamarran nuu kenniti kana dhiirallee nuu kenni yoo jedhanii kadhatan rabbiin hin dhagaha waa cufaa beeka ya'lamu maa fi sudur wanni jalaa dhokate tokkooyyuu hin jiru waan qalbii yaaddurraa beekaa jechuudha. Liman yashaa'u abbaa ofii fedhe inaathan shamarran itti kenna kun abbaa ofii fedhe. Wayahabu liman yashaa'u dhukur abbaa fedhe immoo dhiira itti gadi guura. Ka guyyaa tokko magaalaa baheetiniini huccuu intalaa biteen been ilaal dhiiruma qofa itti kenna gadi dhiira itti gadi kenneetiniini innillee waan shamarran nama gootu waan duuba argiteetiniin huccuun isii qaalii fi wanni isii amriin cufti qaalii kanarraa quban qabu ka dhiira rabbi itti kenneetini jedhe kun ni'ima addaa itti kennee sallee beektaat mallaqa xiqqoodhaa warra dhiira kana waliin gahuu danda'a namni ijoollee dhiira rabbi itti kenna warri shamarranii immoo waan inni mallaqa ijoollee shanii dhiiraatiin bitu takkitti irratti fixa warri shamarranii waan hedduu kana keessa rabbiin kaahee homa ajaa'ibaattu jira. Namuu immoo ni'imaa rabbiin isaa kenne itti farfachuu qaba malee kompileena godheetiin waa fiduu hin danda'u. Alhamdulillahi rabbii tana naa kenne ni'imaa isaati jedhe tasilaa hawwusan tafedhusan kadhachuu hin danda'amu immoo diduu hin danda'u. Maa fedheetiniin kenne rabbiin wayi zulmiidhaaf kenne fedheetiniin kenne ni'imaa isaati wayta duraa eegalluyyuu ni'imaadha jenne qananiidha jenne kennaadha jenne kennaa diduu danda'anii diduu hin danda'anii jechuudha. Wayahabu rabbiin duuba argitanii kennaa liman yashaa'u abbaa ofii fedhe adhukuur dhiiruma itti kenna kun akkanuma itti kenna. Alhamdulillah sunillee alhamdulillah akkasii jechuu qabaa jechuudha. Warra fedhe immoo duuba argiteetiniini warra fedhe yuzawwijuhum takki duuba argiteetiniin isaani kenna jedha zukraana wa inaathaa wali qabeetiniin dhiiraa fi shamarran miksii godhee fi wal keessa godhee kennaaf abbaa ofii fedhe kun. Rabbii kana laal. Walkeessa akka inni shamarran ittillee hin hawwine akka dhiira hin qabu jedhee illee hin hawwine walkeessa godhee kennaaf abbaa ofii fedhe. Wayaja'aluni godha man yashaa'u aqiiman abbaa fedhe immoo qooda kanan ala baasee masheena godha kan ta'en. Yeroo kanallee maseena faayidiin qabdu jedhanii waan arrabsaniif hin jiru. Wanni kun cufti dalagaa rabbiiti dalagaa isilleen dalayduu miti dalagaa innillee dalaguu danda'u miti. ويجعلني قد ربي من يشاء وابا في فدي عقيما تندل مشينا قد آجد تواتوك الرقم هندن دين كأكسي تاسي ساجد أبا فدي جولي دبرا قفايت كنا أبا فدي جولي ديرا قفايت كنا أبا فدي مكسي كنا فالكيسا مكيبي لا سلا تأدوتو نهدو جبدو رامتي والكتا مكسي نما قلو كني والكيسا مكينا مكينو سنمتي طلامتي
kadhachuu hin danda'a ammoo namni duuba argiteetiniin kafene misiinaa godhi jedhellee kadhachuu hin danda'a. Wayaja'alu man yashaa'u aqiiman maseena godhaa jedhe warra kaan cufa kana keessaayyuu baaseetiin yeroo kanallee wanni komatan jira wanni komatan hin jiru waan maseena godhee kenneef hikmamatu keessa jira. Hikmaa rabbiin achi keessa kaahetu jira. Maaliif rabbiin akka godhe jedhaniitiniini rabbi makanatti achi hirkisuu barbaachisa malee ati faayidiin qabdu jedhaniitiniin waan wal arrabsaniifi. Yoo bishaan isaallee ka ilmootti jijjiiramuu hin dandeenye taate fedhuma rabbiiti waan fedhe rabbiin dalagaa isumatu hin kenniniifi. Yoo ka isiillee gara duuba argitee ilmatti jijjiiramuu keessatti rakkinni ka qabaatu ta'ellee wanni wal saaxilanii rakkoo adda addaatti wal darbanii cinqii walirra kaa'aniif takkan jirtuu jechuudha. Kuni taayitaa nama biroo harka jirtii jechuudha. Namni yoo rabbii kanaaf qaqqabee sabbareettiniin jedhe itti gahuu danda'a waa hedduu gahuu danda'a. Yoo sabriin jiraatte namni waa cufaa itti gahuu danda'a. Gabrichi sabrirra irra bal'aa wanni ni kennamu hin jiruu jedhan. Sabrii wayduu bargiteettiniini mallaqa dhabuu qofarra taate. Yoo jaartii tanaa hin fuudha jetteettiniin dadhabdee cufa isisiddee waan gootu wallaalteettiniin jette. Sabriin booda duuba argiteettiniin fataratu gadi dhufa. Yoo fuuteellee gasanii ilmoolleen argamuu diddee sabrii feesisaa jechuudha. Sabrii booda bal'inumatu gadi dhufa. Yookiin hoo ilmaan argatteettiniin ima duuti adda dalattu. Akkam goota ho'i ruhii keessa qabuu dandeetta? Qabuu hin dandeenye. Sabrii ma feesisaa jechuu kunillee yookiin ilmaan sitti kenneetiin addunyaan jalaa dhaban. Ilmaan sii kenne dunyaan waan ati rizqii ittiin kaddamtuun si jalaa qaqallat. Maal godha? Sabbaruu malee garri tokko hin jiru jechuu itti sabbaruu malee. Itti obsuu qofa barbaachisaa jechuudha. Na'am innahu rabbiin aliimuun beekadha qadiiru waa cufarrattu danda'aadha rabbii wayita akkana dalagu kanaa jechuudha. Waa cufa akkana godhuu keessatti taayitaan ta'isaatii irratti danda'aadha rabbiin wanni irraa waa kana jedhanii irraa dubbatan tokko iyyuu hin jiru jedha. Annaasu arbaatu aqsaamin namni duuba as keessatti qoodaa afuriitti qoodamaa jedhe. Qaala Isaaq ibnu Bishri نزلت هذه الآية في الأنبياء ثم محمد آية تنقاف درا أنبيوتي كيست بوته كسني نمجوها ولدت كبتجرا أنبيوتي كيست بونا كميم فلوط أبو البنات لم يولد له ذكر جرا لوط لمن لوط أبو البنات لوط إن كني أبا المدورات لم يولد له ذكر علم إيرات كويسافين على النجرة إني أبا المان دبرات إلال فوداتنين ربين المان دبرا قفا يتكنس لوطي كان يتكن وإبراهيم عليه السلام نبينا إبراهيم أبو الأولاد لم يولد له أنثى إبراهيم ما كأمة جئين ربين دبر قتاتني وهي تويدوما كيست جمنا سنرا أبو الأولاد أبا المان ديرات لم يولد له أنثى إجولين دبرا شمراني سابين على النجرة أرجع قودا كتي قودم ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد له صنفاني قودا دوبر قتاتني لما تسابيرا كديرا لني كبرسول عليه الصلاة والسلام تشمرني لني كبهاج جورا آيان تني نبيوتي كست ويتجر ملال كأبا فدي شمرن قبيتكن نكجرو لوط إنكازيتكن كفر دوبر كتاب ديرا قفا يتكن نكجن إبراهيم ديرا قفا يتكن أبا فده ويزوج ذكرانا وإناثا ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد له صنفاني إساب دوبر كتاب نينكو سلامة جرابت انترالي تديرالي شوفا دوبر كتاب وليتكبه ويحيى ابن زكريا عقيم يحيى ابن زكريا مشينا إنو نرغن آيان ورّا النبيوتي كسبوتا لكن إمو نما شفا والمتي كبت ورّا تيمبودا لكن ولي كبت دندي ربيني أما نبيوتي تنويتا كنغرو مالي فكنغر حكمة ميساتي فداتني نكنغر وان كيسا جرتو يساتو بيك كإلمان دبرا قفا الليك تكن نكون وقسمتي كديرا قفا تكن اللي كأكاسيتي والكيس مكيك النبي لك رسول عليه الصلاة والسلام رسول الله إجولن ديرا
قاسمي عبد الله إبراهيم سادي مالين سادي ديرة ترد الإناث ورش مراني زينب رقية أم كلثوم فاطمة أفر شمران ترد سادي ديرة ترد مكسي قرأ ربنا كثير أكا شمراني تلادو ورقتها وين انجر قرأ إيرات التلا كرانا دم ربنا كي قرأ كنفي جاتشورا زكري يحيى من زكريا سلا مشينا قرأ يوجد نعم التزويج في الناس أو يزوج من ذكران وإناثا وهو الجمع بين البنتين والبنات بين البنين والبنات الدو إيراتي في الدودو برقتين إجولة دبرا ولتك أبوتويو أكس جرميتين اتندو بتماجة شورا كان في وندو برقتين إرالا لمو دور هنده كان فهمتويو برباچي سارايو أدام سوما كان ويتدام نرتي wanni kun akka namni tokkoyyuu taayitaa wahii irraan qabne haa akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam bishaan kanaa yoo irra guddate akkana ta'a bishaan kanaa yoo irra guddate akkana ta'e hadiisa keessatti haa jedhamu immoo bishaanummaan sunuu tokkorra guddachuun sunuyyoo waan dandeetti ofii godhatanii miti waan rabbiin si keessa argamsiisetu kaan irra guddise kaan xiqqeessuutu argamse malee waan ati bishaanuma kee kanatti ofii guddisuu dandeetta waan dandeettuu miti jechuudha waan rabbiin si argamsiisu ka isii yoo irra xiqqaateetiin jedhe bishaan ka kaani yoo irra guddateetiin jedhe kun ofirraa xiqqeessee kun ofiifitti hin guddifne waan uumamaan rabbiin qaama keessatti nama uumeetiin argamsiisee jechuudha kanaafuyyuu durri kana barbaachisaa jechuudha darsii duuba argiteetiin tarbiyaa ilmaanii irraa eega kana irraa faamneetiin jenne eessarra tarbiyaan isii akki adadaan itti adeemamu gadi dhufaa jechuudha. Amma gaafa duraatiif awwalaaf duuba argiteetiin akkanumarratti asumarra itti fufnaa bi'iznillaahi irra guddisee wanni namni nuti irraa fahamuu qabnu matama kennayyuu waan socha'amu kana namuu hima beeka. Dandeettiin duuba argitanii rabbi harka jirtii hima beeka. Bakka jaarsaaf jarti kanatti namni cuftinuyyuu harkaa baafatti bakka kana yoo gaheetiin jedhu bakka kana yoo gaheetiin jedhu duuba qaata gootummaan itti dhuftee gara biraa irraa seene jechuudha achi tarkaanfachuun barbaachisu achi tarkaanfachuun barbaachisu namni waan rabbiin jedhu kan irratti gadi dhaabbachuu barbaachisaa yoo akkas taate yaa rabbii kiyya mucaa kiyya intala tiyya tana tayitaantu dhiira naa godhi jedhaniitiin kadhachuu barbaachisa malee waan isii mana keessa dhidhiitaniif hin jiru jenna. أكاسي بإذن الله تعالى درسنا الراسل الرابط إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقدر درسي أنتو وليتي ديبنوتي نظارة في جسم الجادة